kun sagalee ergaati. Kun sagalee ergaati. Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa. Kun sagalee erboorraa kan isiniif tamsa'u qophii sagantaa afaan Oromootiin. Har'atti qophiilee garaagaraa gurraan isin ga'uuf qophoofneerraa nu faana turaa jecha sirba gabaabduu kanaan gara guutummaa qophii keenyaatti ceenaa. Yandaa koo ganamaa lafti bari'uu jedhe hawwii koo galmaan ga'u addaaf seentiniin nadhe baay'een jooree daawwaree wareegaaf lubbuu qoode salee hubadhe gamtokkeen turiin boostuu sinii yaadde salee hubadhe gamtokkeen turiin boostuu sinii yaadde. Taateewwan torban kana ta'anii dabran garuu ummata keenya keessatti shakkii uuman waa tokko kaasuu barbaanna. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo gidduutti walta'iinsa waliin hojjechuu fi dantaa Oromoo eegsisuu akkasumas gufuu walitti hin taanuu jedhanii walii mallatteessuu kan torban lama hin guunnedha. Garuu torban itti walii mallatteessan keessatti iyyuu abaa'oo malee alaabaan abaa'oo yookaan mallattoon qabsoo Oromoo walta'iinsa kana keessa hin jiru fakkaata. Namni alaabaa mallattoo qabsoo Oromoo qabate Finfinnee hin seenu irreechaaf gara Finfinneetti dhufuu hin danda'amu jedhamee ilmaan Oromoo dhaanuu kaan mana hidhaatti darbachuu hiraarsuu arginee jirra. Kun deemee deemee eenyuun busheessuuf jira? Eenyuu fi eenyuun walitti buusuuf jiran? Haalli kun ammas Oromoo keessatti waa'ee walii mallatteessuu kana irratti shakkii guddaa keessa galcheera. Shakkiin kun ammoo eenyuun taajjabsiisuuf jira? Waan maraafuu waan walii mallatteessan yeroo tokkos yeroo lamaas yeroo sadiis cabeera. Alaabaa abaa'oo jechuun yeroo ammaa kan dhaabaa ta'uurra dabre kan Oromiyaa guutuu ta'ee mirkanaa'ee jira. Alaabaan kun irreecha irratti hin qabattan jechuun maal jechuudha? Alaabaa kana yoo qabattan irreechi yuuneeskootti hin galmaa'u jedhanii holola hanga kana ga'u hololuun maaliif barbaachise? Egaa Oromoof dhaabbanna jedhan alaabaan kun waan isaan barbaadan akka hin gufachiisne osoo beekanii qalbiin Oromoo gama kanaan jiru akka cabu maaliif barbaadu? Mee wal gaafadhaa. Sadarkaa bu'aa bahii haalli yeroo naamode gadda galfadhee dhoksaa darba waan rabbi fide kukunas ta'us dibaa galaanni darbee fide baroode marradhu rakkinaan jilbeeffadhu abdii kute baroode marradhu rakkinaan jilbeeffadhu abdii kute. Dhaggeeffattoota keenyaa kabajamoo. Ilmaan Oromoo biyya keessaa fi alaa woboo gargaaruuf irbuu seenan dhugoomsuuf gargaarsa dubbatamuu fi hin dubbatamne taasisaa jiraachuun ifadha. Kanneen keessaa torban kana kan nu dhaqqabe deeggartoonni woboo USA'tti argaman $1,850 battalumatti walitti buusanii woboof gumaacha godhanii jiran. Gumaacha kana irrattis deeggarsi kun akka itti fufuu fi ilmaan Oromoo biyya keessaa fi alaa addunyaa mararra kan jiran woboo furmaata keenya tokkitti waliin dhaabbachuun deeggaruun waan inni barbaadu guutuufiin dirqama keenya ta'uu hubanne ilmaan Oromoo gargaarsa keessan akka itti fuftan waamicha taasisanii jiran. Sodaatiin malee sodaatiin nuuf dirmadhaa jedha
Sodaatiin lammiin bakka jirru sodaatiin waamicha sabummaa sodaatiin tokkummaan takkaanoo sodaatiin diinaa nama nyaatu sodaatiin morma ishee hajirru sodaatiin gabroonfataa diinaa sodaatiin hundeeffa buqqifnu. Oduun keenya lammaffaan ammoo hammeenyi mootummaa Abiyyiin durfamu Wallaggaa Gujii seenee ilmaan Oromoo hiraarsuu, fixuu, hidhaatti guuru, Gujii irraa Harargee seenee Dirree Dhawaa keessatti balaa adda addaa geessisee amma immoo Kaaba Shawaatti akkasumas Wallootti ce'umsaa ni beekama. Kaaba Shawaa aanaa boosatti humni naannoo Amaaraa irraa dhufee ilmaan Oromoo 3 ajjeesanii 4 waraananii deemutu dubbatamaa jira. Oduuma kana akka arganneen jiraattota naannoo sanaa haasofsiisuuf yaalleerraa waan isaan nuun jedhan caqasaa. Lolli gaggeeffame kun eenyuuf eenyu gidduuttiin jedhe? Morgata Amaaraa fi Oromoo gidduudha. Amaaraa fi Oromoo. Illee keenyatti tokko warri Amaaraa. Bakki itti wal dhabdan kun maal jedhamte adda naa baasinatti? Wal dhabni sun siiquudha. Siiquu cirrattiidha jecha siiquu jedhanii. Borceta kecheedha. Qabalee borceta kecha aanaa boosata. Haa ta'u naannoo Amaaraarraa isinitti dhufanii? Naannoo Amaaraarraa nutti dhufanii. Maal humni dhufe kun humni isaa akkami mee uffata akkamii uffatu menaa ibsuu dandeessaa? Humni isaanii warra ijaarameessa warra eenyu baartii maaliiti nijan meeshaan isaaniitu meeshaa kabbaadhiidhaan nutti dhaanii. Gilaashii fi kaarbanii yoo qabnu meeshaa kabbaadhiidhaan nutti dhaanii. Kanuma mootummaa hidhachiise jechuudha. Gaarraan dhufa waan ta'eef konkolaataan shawabii kan motora namni lafa dhufatan barraan dhufa malee alaabaan agarraa kan arguu hin dandeenye konkolaataa kanaan ittiin warra amma arartii kana jedhanii boolloo kana fa'a isaan amma warra ijaar shonkoraan jaan kan. Amma namni du'e Oromoo irraa nama 3 naan jette? Namni du'e Oromoo irraa nama 3. Oromoon akkasitti nurraa fudhatame maatii abarii nurraa ajjeesan sabareedha. Kanarraa amma kalachi deebicha nama 3. Mootummaan immoo isinirraa dhawwuu yaalu? Mootummaan ifaa namni galgala fa'aa dhufu Almaatu gaggeessitu waliin malee inni ittiin deddeebi'u bareeda dubartiin nurraa ajjeesan ijoollee qe'eetti dhufanii namni gara 50 irraa duraa buqqa'eetu dhagaafatti jira ammallee bu'uuraan buqqa'ee jira. Ilmaan Oromootii kun? Ilmaan Oromooti 50 buqqa'eetu amma dhagaafatti ta'a. Gara kamitti ba'anii jiran? Mandarma dhufanii gaaddisan. Mandarma hamma 50 irraa buqqa'ee irraa ajjeesanii nama 3 amma kareetti. Aanaa boosatti gandi immoo bortasaa tulluun jedhanii aanaa boosatti gandi bortasaa tulluun jedhu. Ammoo haalli jiru maal fakkaata? Haalli jiru gaarra waalaa olli boorummoo mootummaan baanetuma ofirraa dhawwaa irra gaaga danda'amutti malee eegaa bullaati badhee bullaati. Waan mana bullufuun qabnu badhee bullutu gaarri biyyaa gungaa fi abboomsaas nutti irreechaa tokko nu gargaara malee wanni biraa maal jettu. Yaabarii gara dhufee nu fida. Maal barbaadu amma isaan gaa maal barbaadne jedhu? Waan isaan barbaadu maal ta'ina walaan Oromoon nu bulchinanis Oromoon nu bulcha akkuma jiraanii kan Ingirtuma jiraanii sanitti inni naaf isin bulchina inni natti fakkaate gaa akkasuma yaani isaanii. Oromoonni nu hin bulchu jedhaniitu isin rukutaa jiru jechuu? Fakkeenya waa'ee daangaa jedhanii daangaa immoo ittiin dabarre sanoo irratti dabre lafa waa humnaan qotatanii mandarri immoo gandi borjota kan kaanii kun minjaa shonkoraadha. Achi as dhufaniituma jennee gandi makeenya keessatti jechuudha. Lafa kana humnaan Oromoo harkaa fudhatanii irra qubatu moo dhiisanii deebi'anii deemu? Qotatanii an qubatanillee boona irraa kaa uummata bal'aadhaan irraa kaafne qonna bittaa qotanii achuma dhufaniituma bakka hammuma dhufanii nama deemuudha. Yeroo ammamiif taagaa kun yoom jalqaban jechuu dandeenya? Kanii sa'a 8 amma kanitti sa'a 8 lollatee sa'a 12 addaan kaane Olar gula dammeetu. Guyyaa moo halkan dhufan? Galgala sa'a 8 dhufan guyyaa dhufan. Sa'a 7 irratti dagachtanii dhufan.
Dagachee dhufu fayyadama. Ijoollee horii nama manaan keessa deemu ajjeefee tuuliya. Amma sa'aatii kanaatti gaa mootummaan gara keessan dhufee waan isinirraa ittis hin qabu. Mootummaan kalacha galgala waarii dhufe kadhataan galgala waarii dhufe dhufe qaqqamaa waan gadiin qabu. Dhufanii mas hin ilaalanii deemu. Eggii isaan deemanii booda immoo jarri dhufanii Oromoota ajjeesu. Haa ta'u meegaa uummata Oromoodhaaf dhaamsa yoo qabaatte si dabarsuu danda'aati mee dhaammadhu ilmaan Oromoo Oromiyaa mara keessa jiran addunyaarra jiraniif. Dhaamsa hin qabne waan qabne silaa amaarummaan nufidha uniirratti dhaabbata illee shaggaadha inni dubbannaan qabeellaga. Dhaama Oromootti illee dhaamtanii shaggaadha. Horii illee horii dhibba fudhatamidhaan horii dhibba. Nama sadii ajjeefanii namaafuu waraanaan. Haa ta'u fayyaa ta'e. Gara laafuun ammeenyaa diinaa nutti bitte kaa. Harreedhaaf okaa hamnaan garbuu malee jette kaa. Hanqubatti qabantu qubaa namatti qabaa. Qaaraa harkaan dhaabanii booddeen shii nama gubaa. Nama haaloon baafannee nama lammiin falmannee hedduuf darraan dhabdu qubaa hamattu quba quba. Ayyaana Irreechaa hora Finfinnee fi Arsadee irratti Oromoon tokko jettanii nu hin sobinaa jedhanii qeerroon. OPDO'n tokko jettee nu sobuunshee dhaabbachuu qaba. Tokko ajjeesaa isa kaan gammachiisaa. Nuti dimokiraatawaa warra sirna gadaa beeku jechaa ilmaan keenya fixaa abbootii keenya qalaa OPDO fi deeggartoota isaa bitamtoota ishee gammachiisaa sirbisiisaa dhala Oromoo kaan hidhaa koomaand poostii irratti labsaa guyyaa saafaa ajjeesaa nuti tokko hin jedhiinaa warri arrabaan salphattan jedhanii irreecha irratti dhaamsa isaanii dabarsatanii jiran. Dhaadannoo isaan dhageessisan keessaa Oromoo tokko ofitti qabanii Oromoo isa kaan hidhaatti guuruun, Oromoo isa tokko qanansiisanii Oromoo isa tokko asfaaltii irratti reebanii ajjeesuun, Oromoo isa tokko hiraarsanii Oromoo isa tokko gammachiisuun tokkummaa Oromoo hin ibsu jedhanii dhageessisaa oolaniiru. Finnoon qabdu diinaan tuffatini gaayyoon dhiira okkolchiisa. Hinaamaniin alagaan bineensa bishaan si nyaatu si kobalchiisa. Nu callifna arbaciise seetee nu dammaqna boolla meeqa buute. Akka dhukaaf silaa dhumneerra gamtaan lolle kanumaaf cimneerra. Qeerroo fi foolleen uummata achi dhufe qofa osoo hin taane poolisootuma ramadamanii naannoo irreecha irreeffannaa sana turan illee qeerroo fi foolleen to'achaa turuu oduun nu geesse ni ibsiti. Qeerroo fi foolleen rakkoo tokko malee ummati miiliyoona 5 ol bakka itti argame hora Finfinnee fi hora Arsadee Bishooftuutti bir'uu tokko malee humnaa fi dandeettii dhaloota keenyaa mirkaneessanii jiran jechuu dandeenya. Dhugumatti sochiin qeerroo fi foollee hedduu nama gammachiisa. Itti dabalee ummati Oromoo waan kanatti itti amane hanga sa'aatii dhumaatti bakka rafu bakka oolu ijaan kan argine irbuu seene Oromummaa isaaf kiiloomeetira hanga kana deemee dhugaasaa mirkaneeffachuusaatti dhugumatti ummati kun nama boonsaa itti boonnaa.
Ayyaanni Irreechaa baranaa guyyaa seenaa qabsoo Oromoo keessatti waa 4 nuu kaa'ee darbeera. Tokkoffaa ayyaanni Irreechaa waggaa 150 booda kabajamuusaa. Lammaffaa sagaleen uummataa guyyaa saafaa ajjeefamaa warra jiraniif, hidhamaa fi dararfamaa jiraniif ummati godinaarraa dhufee sodaa tokko malee Finfinnee walakkaatti hiraarree kana ibsachuusaa. Sadaffaa Oromoon nafxanyaa fi Finfinneen Oromoof maal akka taate ifatti kan itti agarsiisan ta'uusaa. Arfaffaan woboon onnee Oromoo hundaa keessa jiraachuu ifatti mirkaneessee jira. Ayyaanni Irreechaa baranaa Oromoof simboo tolcheera. Qophiin gama hundaa karaa ayyaanichaa kabajuu sagalee uummataa dhageessisuus hedduu nama boonsa. Kana hundaa gammannee seera Irreechaa tokko garuu cabsineerra. Qabsaa'ota maqaa ejjennoo isaaniif hidhamanii jiran irratti sirbineerra. Warra birrii biiliyoona nyaatee fi kanneen namtokkeen dhaloota qubee yookaan qeerroo ajjeesanii fixan mana hidhaatii baafnee dirreerra akka fandalalaa deeman godhameera. Kun dogoggora guddaadha. Aadaan Irreechaa kana hin ibsu. Aadaan sirna Gadaas kana hin ibsu. Gochi godhame kun sirna yookaan aadaa Irreechaa cabsuudha malee jajjabeessuu akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Dubbiin kun icciituma odaan guyyaan daraaru ormi gateettii sobaa gadaa melbaasi nyaaru biiblee rorroon sarminee rabaaf doorii dhaqabu hankiif jettiidhaan dhuftus dhaloonni qubee kun sodaa qawwee hin qabu ajjeeseetu dibata du'us gumaasaan nafu. Ayyaana Irreechaa irratti qophiilee taasifaman hundi qaama hunda hirmaachiseera jechuu danda'ama. Kun waggaatti takkaa kan mul'achuu qabu osoo hin taane yeroo hundaa dhimma Oromoo ol baasanii dhageessisuu, haqa Oromoo ol baasanii dhageessisuuf dhalli Oromoo ogummaa koo barnoota koo osoo hin jenne waan isarraa eegamu namtokkee kaasee haga gareetti hojjetee argisiisuun dirqama isaatii jennaam. Dubbiin kun icciituma odaan guyyaan daraaru ormi gateettii sobaa gadaa melbaasi nyaaru biiblee rorroon sarminee rabaaf doorii dhaqabu hankiif jettiidhaan dhuftus dhaloonni qubee kun sodaa qawwee hin qabu ajjeeseetu dibata du'us gumaasaan nafu. Ayyaana Irreechaa booda nafxanyaan indaanqoo yookaan lukkuu qalamtee dhidhiittattu ta'uu of saaxilanii jiran. Adeemsi keenya waggaa 15 daandii kolonii Habashaa nurraa buqqisuuf nu gargaaree jira. Ilmaan Oromoo addunyaa kanarraa akka nam tokkoottis ta'u gareen yookaan waldaan ilmaan Kush biyyattii keessa jiran dammaqsuu, ol kaasuu, akka falmaa isaanii jajjabeessan taasisuuf dirqama fudhaa. Bu'aa keenyaaf bakka jirru irratti xumura goonee isa itti aanutti ce'uuf
firoota qabsoo jabeessaa habashaa qopheessuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e qalbifadhaa. Oromiyaa daangaashee afaan Oromoo aadaa fi seenaa Oromoo ol kaasuun gama keenyaan jiru dansaadha. Amma kan nurraa eegamu waan nurratti fe'amee Oromoo fi Oromummaa keenya nu cabse ofirraa kaasuuf gama hundaan hojjechuudha. Yeroo darbe yookaan torban lamaan darbe keessa waan amantaa Ortodoksii keessatti ilmaan Oromoo hacuucaman gaaffii kaasanii sadarkaa Oromiyaatti ijaaran maal akka nutti agarsiise yennaa ilaallu dhugumatti taanaan waan tokko cabsinee waan lamas cabsinee sadaffaarra jiraachuu keenya nu agarsiisa. Tokkoffaan Ortodoksii keessatti waan kana uumamuun hundee isaanii raaseera. Lammaffaan irreechi baranaa hidda lammaffaa isaan qaban kukkuteera. Isa sadaffaaf immoo of qopheessuun gaariidha. Shawarra ka'e ilfalmanaa Garrayyoo ka'e ilfalmanaa Wallagge ka'e ilfalmanaa Hararge ka'e ilfalmanaa Absiirra ka'e ilfalmanaa Baaleerra ka'e ilfalmanaa Jimmarra ka'e ilfalmanaa Ilurra ka'e ilfalmanaa Booranni ka'e ilfalmanaa Gujirra ka'e ilfalmanaa Wallorra ka'e ilfalmanaa Rayyarra ka'e ilfalmanaa. Dhaggeeffattoota keenya yeroo tokko tokko qabsoo adeemsifamus ta'ee akka hawaasaatti hir'ina nu keessatti mul'atu sirreeffachuun barbaachisaadha. Mee jaalsaamiyaan kan jettu kana dhaggeeffadhaa. Aktivistootuma kana yoo ilaaltu aktivistoonni kun dhugatti gaafa dura aktivistii jechuun uummata keetiif walqixa dubbachuudha. Mirga uummata kee kan dhiitamaa jiru advookasii ta'uudha. Miidhaa uummata kee baha taanaan, kaaba taanaan, kibba taanaan, dhi'a taanaan walqixa rakkoo isaanii ilaaltee miizaana irra keessee uummata kanaaf bakka buutee dubbatti. Aktivistoonni keenya aktivistii saayidii qabatu. Gaafa baha Oromiyaa keessa waan deemu jiru ni agarra. Aktivistoonni kalee shubbisaa turan karraa dubbachaa jiran. Dhihoo Oromiyaa jenosaayidii deemu jiru gara. Kibba Oromiyaa gujii lameen. Aktivistiin gabbee wanni kun Oromoo irra deemu jira jee dubbachaa jiru hin jiru. It's very one or two few. Aktivistoota garii dhumaatiin Oromoo isaaniif naggatu. Sana dhuga waliin jenna. Daldala isaaniif. Aktivistoonni garii gaafa biyya alaa turan jaarmoonni Oromoo yoo tokkooman naggada keenyaa cufama warra jeefaatu jira. Har'allee sanumaa deemu jira jechuudha. Dhiiga ilmaan Oromootiif mormurra gatii ittiin naggada hojjetaniitu irra baalluu qaba. Gaafa mootummaan waan isaan fedhan dura dhaabbate akka waan dhimma Oromoo godheetti eegi. Gaafa mootummaan waan san hayyameef qabsoo Oromoo afaan faajjeessuudha deebi. Sana jechuudha. Kara kaaniin aktivistii ta'e, doktora ta'e, looyera ta'e, whatever beekaa fedhe haa ta'u. Waan dubbatanii fi waan hin dubbanne hedduu miidiyaa irra. Garii waan tilmaammatan heegare sabni kun godhachuu qabu ifa gabbahanii diinaaf itti fiixannaa jiran jechuudha. Diinni waan ati heegare hojjettu waggaa arra baatee miidiyaa irra jettu achitti afaan beekti qabu. Waggaa hedduu waan tilmaammanne waan sidaa garaa keenya keessa taa'uu qabu. Heegareen Oromiyaa akkam ta'uu qabu. Heegareen qeeroo akkam ta'uu qabu. Heegareen biyya tana waliigala waan haasawanii fi waan hin haasa'u miidiyaa irratti haasawan. Yeroo hedduu Oromoon kan itti attaachaa jiru kana. Inni achi keessa yaada harkatee fuudhee gannaqee jechuudha. Marii dhaabbotan siyaasaa godhatan heegaree imaammata Oromiyaa fa'aarratti tokko yoo keessaa harkatan san fuudhanii bal'isanii miidiyaa irra gadhiisan. Akka Oromoo irratti diinni heddummaatu goosifame jechuudha. Kanaaf waan heegaree Oromoo miin ka is keessa qabuu qabdan is keessa qabadha. It's a secret. Waan boru jirru olfatu. Har'a garuu yeroo gabaabaa karaatti dabarsu dhimma beeku. Niin beekeessee waan cufa gabbaatee icciti Oromoo diinaaf hin raaftin. Kana katti miidhamu uummata Oromooti. Ati nama dhuunfaa tokko baduu dandeessa bakka feete dhaquu dandeessa. Garuu saba saniif waan yaaddu.
Kanaaf sabni Oromoodha waan murteeffatus beekuu qaba. Sabni Oromoo ni beekaayyuu. Garuu saba Oromoo kan burjaajeessaa jiru kan sabni Oromoo akka mataa wal jala qabatee waan tokko mirga isaatiif hagagumaa umura itti godheen guduunfine ka godhaa jiru warra aktivistoota isin jiru. Warra yoo dantaa isaanii mootummaan irra guute shiikhistaan. Yoo boru dantaa isaanii dura mootummaan dhaabbate gabbahanii wacan. Kun saba kanaaf gaaga'ama guddaa. Ifii jiraachuu jettee saban baddeesse. An kanumaan dhaammachuu fedha fayyaa isaa. Shawarra ka'i Karayyo ka'i Wallagge ka'i Hararge ka'i Absirra ka'i Baalirra ka'i. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya xumureerra. Torbee qophii biroo walitti deebina. Hangasittuu nagaa fi jaalalaan jiraadhaa. Horaa bulaa. Kun sagalee Erbuuti. Jimarra ka'i Ilurra ka'i Boranni ka'i Gujirra ka'i Wallorra ka'i Rayyarra ka'i Oromiyaa